Akka lamatti jechuun tokko meeshaa mana keessaa kana waan akka meeshaa kana walitti guurree walitti rukunnee diikoor goonee ittiin sossobna rukunnee maal goone tokko kanaan sossobna daa'imman san goyoomsine jechuudha. Lammaffaa yoo isheen kanaan boo'uu didde callisuu didde waraabessitti dhufee nyaa'uu adurreensi qabattee iyyaansitti dhufee jennee doorsina jechuudha. Kana keessa daa'imni yoo calliste jechuudha. Yookaan diikoor goonee itti hiisisne waabaa goonee callisiisna yookaan immoo doorsine callisna jechuudha. Amma uummanni Oromoo akkas ta'e jira jechuudha. Yoon ani jiraadhe malee yoo mootummaan kun jiraate malee Oromoon jiraachuu hin danda'u warra jedhu fa'aa jiraate. Dhuguma Eertiraan diina uummata Oromooti yoo naan jette an akka kootti diina Oromooti. Faannoon diina Oromooti yoo jette diina Oromooti. Sirni amma jiru bilisignaan diina Oromooti yoo jette anaaf sadan isaanii diina uummata Oromooti jechuudha. Oromoon jarreen kana gidduu galee nan lola yoo jedhe kisaaraa malee bu'aa waan argamu natti hin fakkaatu. Ammatti immoo Oromiyaaf maaltu nu barbaachisa jettee yaadda? Ammatti Oromiyaaf wanti barbaachisu hidhannoo, fincila, diddaa kanatu barbaachisa jedhee yaada. Mootummaan kun keessumaa gaaffii Oromoo hedduu isaa deebiseera. Kanaaf muraasa jedhee yeroo garaagaraatti dudubbachaa jiru ni mul'ata. Hanga ammaatti dhuguma gaaffiin Oromoo kun deebi'eera. Gaaffiin Oromoo immoo maal fadha? Gaaffiin Oromoo kaleessa gaaffii abbaa biyyummaati. Inuma gaaffiin Oromoo deebi'u miti. Gaaffiin Oromoo amma baay'ate iyyuu beeki. Kan durii caala. Kaleessa gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffii eenyummaati. Gaaffii walabummaati. Gaaffii bilisummaati. Har'a uummanni Oromoo akka kanan gaafanneef qaala'insi jireenyaatiin uummata sammuu rukutanii hojii manni adda addaatti baay'isanii assaayimentii hedduutiin uummata kan goolanii Oromoon gaaffii eenyummaa isaa dhiise gaaffii abbaa biyyummaa isaa dhiise gaaffii daabboo akka gaafatutti galteessan. Oromoon gaaffii eenyummaa isaa dhiise gaaffii miindaa akka gaafatutti galteessan. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa isaa dhiise gaaffii eenyummaa isaa dhiise gaaffii wanti xiqqoo gaafatutti uummata galteessan. Inuma gaaffiin Oromoo amma baay'ate jechuudha. Kanaaf gaaffii Oromoo deebisnee irraa warra jedhanii jalqabumaa qabanii gaaffii Oromoo hin beekan. Deebisuus immoo hin danda'an jechuudha. Baay'ee gaaffiin Oromoo baay'ee waan waltaawaadha waan deebisuu hin danda'amudha. Garuu jarri deebisuu hin danda'an. Warra beekullee miti gaaffii Oromoo. Kanaaf gaaffiin Oromoo waan deebi'ee kamare. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophii artistii Marsii Abboomaa waliin taasisaa jirru waan irraa barachaa akka jirtan abdii guddaa qaba. Marsii sa'aatiin qabu fayyadamee dhumarratti hireen uummata Oromoo sichi maal ta'a jettee yaadda. Asumaan immoo gaaffii xumuraa akkanaaf ta'uu fi Oromoon nagaa fi nageenya isaa gidduu isa walii isatti akka eeggatu gara fuulduraatti illee maal gochuu qaba? Egereen Oromoo yeroo xiqqoof dukkanallee taatu yeroo xiqqoof qaqawweessi hedduun jiraatu yeroo hedduuf qaawwi hedduun jiraatullee egereen Oromoo moo'icha egereen Oromoo walabummaa bilisummaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Gaaffiin biraa immoo Oromoon nageenya isaa deeffachuuf maal gochuu qaba akkuma naan jette sila sii kaaseera. Oromoon nageenya isaa deeffachuuf qaama nageenya isaa dhoowwate nagaa dhoowwate fincilee ka'uu qabaan ergaa kooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin guyyaarraa qophii addaa irratti Horni Miidiyaa irratti immoo artistii Marsii Abboomaa waliin taasisnee kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allal isaa dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif galanni keessan bilisummaadha. Marsii atis gama keetiin daawwattoota Horni Miidiyaa kabajjee kunuunis kabajjee istiidiyoo keenyatti argamtee uummata miliyoona yookaan immoo uummata bal'aa miliyoona lakkaa'amu kana kabajjee gaaffii uummata Oromoo akkasumas immoo quuqama uummata keef qabdu uftee istiidiyoo keenyatti dubbachuuf galanni kee saba uummata bal'aa ta'u. Galatoomaa isaan ofeertanii. Dhumarratti. Thank you. Dhumarratti sirba artistoota Oromoo keessaa kan keessaa ta'u kan nama biraa dhumarratti daawwattoota Horni Miidiyaa akkasumas immoo uummata saba bal'aatiin gargar ba'an. Biyya malee kabaja waan qabu namuu hin callisii yoo mirgi kee sarbamu abbaatu booroo dhaabbata hordee malaan nu sossobaa jirti sobde nu gamee dubbiin irra dhibaa dhiisiin booda nu dhibaa. Nagaan nutti. Galatoon.
guba Kesana duramba ke Jalkabime gerarime Isa wala kisirbe misa wala kisirbe harargetu shubbisa misa milum barreesse salaletu dubbisai Romni boqochi romni baleerra robe buna jaarte biqilcha bubbeen balee bubbisee gara mul'ata jigsa Jaba jaarsa karrayyuu jaarsa cooraa tokko lamroorroo gara mul'ataaf dambii dollootu lola Kan abbaan saa makaakee ilmi yaadaatti beekama abjuumoo iitu faafaa galmaan gahuuf arreedaa galmaan gahuuf akeeka galmaan gahuuf arreedaa Buna jimaatti margeen horroon jabaanaa dhaabaa farda qabaa sodaatan jalduutu koora yabaa Weessoo boraanni raasee walloo baaduusaa dhugaa tokkummaa oonnee guutuu jajjabeessituu dhugaa Kan caalishoonee oodee taaddeen nagaan dubbisu osoo lammiisaa dhumuu garaasaafin shubbisu Sabboontonni harargee ilmaallee naarfan qalloo sabooti baaleerraa jajjabee mudhii qalloo Dadar warri mi'eessaa macaafituu lamoonni biyyaaf kan aarsaa taatan si yaadata dhaloonni si yaadata dhaloonni Osoo qurxummii gaadhu namicha bishaan nyaatee osoo taa'ee guyyaa gubbaa keessaan na duraan baatee dabalime geerarime osoo qurxummii gaadhu namicha bishaan nyaatee osoo taa'ee guyyaa gubbaa keessaan na duraan baatee jalqabime geerarime. Jibaat keessi daggalaam isa beekuuf karaa daamirra keessaan kofallaan garaan keenya madadaay Yaa biqiltuu sororoo qottoo maaltuu mureree kukaa garaa koo keessaa eenyutti meendu'are Ilmi namaa kaannisaa milkee garaatti baata min sodaatiin qeerroo koo gumaa kennaatu baasa ogumaa koositu baasa agumaa saanutu baasa Bunnooti tulluun garaa maalabbashee fanaaraan bunnooti tulluun gibee maalabbashee na dhibee Anoo hundaattuu beekama akka dardaara leexama Anoo hundaattuu bareema akka baraadoo jaree Itti seeneen bittinsaa gola shiraa fi dabaa kaayyoorra naan deebisuu yookaan lubbuu koo darbaa Yaa korma biyya kiyyaa abshir wal biirra jirra hojii boonsaa hojjennee seenaa walitti hirra Garaa guuttaanne rafnu bunnee gamaaf gamanaa dhugaan nu keessa wacaa dhaloonni qubee amma Arooressa jennaan ammuuree sararee sanyiin koo leenca abbaan koo kormaa alagaan nannaaltuu nan mormaa abshir jooraa koo maqaan kee fidaa lubbuu koo kaffalee si fidaa mudhii kee hedduu irree jabeessi hundee kee tolfadhu fageessi biyya kee eeggadhu jabeessi diina adda baasii fageessi tokkummaa eeggadhu jabeessi jabeessi